Barata kan golu Gottume Jaarsi matsa molu Barattoota keenya sammuu joonjessite Wayyo Waan isaan beekan sirkaa balleessite Koodii afur durii qormaanni Kan baranaa 12 Ijoolleen baatii 9 guutin baatii 6tti dhalachaa jiraachuu isaanii waajjira da'umsaa fi eegumsa fayyaa dubbate. ጋላም ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም በዚህ ሰዓት አገሪቷን ቀጥቂቶ አንቀጥቂቶ ቀውጦ አቀላውጥ Jaarsicho duruu diina maal gochuudha muudani Kaini satti cabsa ergasin nu diddanii barnabsuudha. Ganamarraa kana waama tokko sammuu keessa na dhufee yaadaa ture beektu otoo namtittiin kun duute barattoonni kutaa 12 warri baran qormaata biyyaalessaa fudhataa jiran akkamiin gadda isaanii ibsatu jettanii yaaddu laata yookaan akkamiin dhaqanii awwaalu. Jira jirtu mata-qashtii akkam nageenyi keessan badhaadha arras walitti deebinee jira viidiyoo hedduutti bohaartan ittiin bashannantan shaashaa jettaniin yeroo dhiyoo keessatti gaa maatiiwwan 2000 subscribe godhanii nutti daamanii jiru maarreessinis chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan like share subscribe gochuu akka hin daganne subscribe godhaa mallattoo bilbilaallee on gochuu akka hin daganne gara viidiyoo keenyaarraa akkuma beektan gaa barattooti kutaa 12 baranaa qormaata biyyoolessaa fudhataa jiru kan baranaa gaa kan yeroo darbeerraa adda kan godhu yeroo darbee gaa qormaati kan laatamu mooraa mana barumsaa itti barattee itti xumurte keessatti inni baranaa garuu osoo yuunivarsiitii darbuu keen beekin mooraa yuunivarsiitii keessatti hidhattee kan itti qormaata fudhattu jechuudha. Kana qofaa miti kan kan bara kanaa adda godhu bara kaan qormaanni koodii 4 kan laatamu ture inni bara kanaa immoo koodii 12 ta'ee jira. Kanarraan kan gigaa ijoolleen immoo viidiyoo ajaa'iba hojjetaa jiru TikTok gubbaarratti nu bohaarsaa jiru. Viidiyoon keenya irraas gaa qormaata biyyoolessaa urgaa akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdii guddaan qaba gara viidiyootti. Barattoota keenya sammuu joonjessite Wayyo Waan isaan beekan sirkaa balleessite Wayyo Waa'een keenuun gallee dubbadhuu biraanu Wayyo Waan ati nu gooteen dagannuu baraanu Barataa kan golu Gottume Jaarsi matsaa molu Namni tokko kufnaan barduunsaan oolu Dhaloonni sittaaree biyyarra marmaaree aarii garaa qabu in ibsin afaare. Taatiin taate baranaga kana qofa miti ijoolleen durbaa lamaan sadan tokko immoo lafa qormaata fudhachuu dhaqanitti dhalaniiru namaan jedhamu lakka daaniiru maaltu mooraa yuunivarsiitii keessatti dhaluu da'uu fidee laata wanta jedhamu waliin ilaalla. Dubartoonni uffaa qormaata biyyaalessaa sooshaal saayinsii fudhatan sababa naasuurraan kan ka'e ijoolleen baatii 9 guutin baatii 6tti dhalachaa jiraachuu isaanii waajjira da'umsaa fi eegumsa fayyaa dubbate. Kanumarraa ka'uun shamarran muraasa dubbisneen doormiin gara kutaa da'umsaatti nu jalaa jijjiiramaa jiras jedhanii. Kana malees biiroon barnootaa haala kanaan itti fufaninnaan barattoonni naachuraal saayinsii hospitaalatti qoramanii doormiin hospitaalatti akka jijjiiramuuf biiroo eegumsa fayyaa waliin ni mari'annas jedhan. Atoo gaba gaddaan garuu an kan na dhibee barattoonni kutaa 12 umuriin isaanii meeqa kan mucaa da'uu ga'an. Yuunivarsiitiin duruu ture mana barumsaa Nabsu maaltu taanaanii gootee bakka da'umsaa Dhugaa jirutti himneerraa bulchiinsi kennuun ta'u Bara dhufutti fuftuu kan baranaan si haa ga'u Koodii 4 durii qormaanni kan baranaa 12 nu kuffisuu yaadan malaani Baay'istee fiddus 200 hojjechuuf qophiidhaani nu maraachuuf yaadda nabsu immaraannu lakki immaraannu Bara dhufu gaa iddootti ijoolleen hiriira namanii dhagaarra ta'an sina quunnamnaani qabalee sukkaaraaf yookaan immoo zayitiidhaaf warra hiriira naman osoo hin ta'in ijoollee barana kutaa 12 qormaata fudhatanii irraa kufanidha. Kanarraallee isin hambisu ijoollee carraa gaarii isiniin jenna. Viidiyoo qormaata urgaan irraa immoo gara viidiyoo kan biraatti yeroo dabarru. Shaggooyyeen sirbaa jaatii kan waarii galgala namaaramtee namoota jaalala jaaliyyee kan jaalatee silaa homaa ija burraan qabu sagaalillee karaa. Hudduu shaggooyyeen see baay'ee bareeda mataan see illee baay'ee guddaa dheeraadha.
dida murtii goota. Dida murtii goota. Lakkatti bareedu hidhannoo dida murtii goota. Dida murtii goota. Tuula diimaa ciisi maal manaa goota. Maal manaa goota. Jabduu kasi beela. Wobo yaa gooftaa diinaa. Rakkoon kenna tiyyi. Siyaa kuffisu rabbi kuffiati. Jecha si kootu kana konkaa gubbaa. Beeka nama kolfisiisu dhugaa rabbii garuu futtaafattu isinillee kofaltaniittu isinis kofaltaniittu ጋላም ቢሆን በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት አገሪቷን ቀጥቅጦ አንቀጥቅጦ ቀውጦ አቀላውጦ አርቢዶ አርበድቢዶ አሚሶ አተራሚሶ እየመራ ያለው ጋላ ነው። ሁላችንም ጋላ ባወጣ ህግ ነው እየገሰገስን ያለ ነው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የሮ ባየነ ቆናማ ቤክቱ አንተ ከሲኩኒ ጆሊ ኦሮሞ የሮ ሳን ቪዲዮ ጋራ ቲክቶክ ኢቲንስ ጋራ ማሪቲን ሶጆቹ ያለኒ አፋን ኦሮሞ ዱበቹ አፋን ኦሮሞ ቲን ቪዲዮ ደለጉ ሳኒ ቆፋን አሮሱ ባየ ደከይሳን Arab samani kuni gamata gadi qabachiisu yaala garuu ijoolleen qubee generation barana dhukkee sirraa kaasti dhiiroo. Bro, akkam jirta mini jira gono. Gashti. Maalora bilbila tokko direeta. Bilbila kami? Bilbila Samsung wayi. Kanai? Nagarren. Samsung ya? Samsung ya di. Nakki nagarren. Nargine mali. Sini bro. Oh, kotumi. Paterni bilbila kana rana gasta. Sibanu. Thank you she. Rago ngogo. Anga yeroon video edit godhu beeksisa video beeksisa edit gochuu baqa hedduu fedhan irraa qaba fedha guddaan irraa qaba video hedduun jaalladhe tokko maaloo beektu Oromoon hammataadha Oromoon nama gaariidha Oromoon bishaan gaafannaa naannan siidhaata Oromoon akkasii wanta akkasii jedhama haala viidiyootiin garuu kan beeksisattiin hojjeti tokko argeen beekamoo yoo naaga irreecha baranaa irratti viidiyoo tokkoon arge beeksisa wanta isiniin jedhe amma guutumaa Oromoon akkas wanta jedhamu kana guutuutti ibsa baqa viidiyoo tan ammarraa arge keessa Oromoo ibsuudhaaf yaalamee kan sirriitti ibsame viidiyoo kanaan jedhe yaada viidiyoo kana abbaa hojjete utuun qunname illee fedha guddaan qaba ilaallume warra lolaaf dhufe kan jaalalaan Demokrasi filmi wayin fakkaatu kun beeksisa gaarii rabbi baay'ee natti tole lolaaf dhufanii warri mana keessa jiran Oromoodha jedhee yaadii kun mucaa Oromootti jedhee yaadii lolaaf dhufanii mucaan aannan laataa fi jirti mallattoo nagaa dhadhaa baatu warra baatuuf akkaataa simannaa isaaniitiin mo'ame yaadanii dhufeellee jijjiiree nagumtii barbaade namichumtillee nagaa warra harki milkii caacuudhaaf kallachaa qeesii qeef bokkuu atiitee irreechaa Oromsanii gadhiisan waan aadaa mi'ooftuu handhuurri finfinnee hedduu namatti tola dhugaa rabbi baay'ee namatti tola garuun uummata Dabuubii uummata Beenishaangul jiyoom walloliisa qaban eessa kan namicha akka gurraachoo kun kan itti wallollee dhabiisa qabnu qalbii kooti ayee gamaatti waan qashtii viidiyoo tana rasniif qabadhee dhiyaate kana fakkaatu turanii hedduu akka ittiin bohaartan akka ittiin bashannantan abdii guddaan qaba maarree chaanalii kana faaroo taatan subscribe godha mallattoo diimaa sana godhatti bu'a viidiyoo kanas agammaa laayik hin goone taanaan laayik gochaa ba'a akkan Oromoota mara bukkee goona gargaara aga viidiyoo kan biraa walitti deebinutti nageenyi keessan akka cirracha bishaanii baay'eetu jecha out